Shamoora ka fuudhee akkam jirtanii jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaayinaalii kootii nagaa jirtu aan nagaa kootii galata waaqayyoo har'a afaan oromiffaatiin asiniif hojjedha viidiyoo kana jechaadha. Maaliif ijoollee hedduun YouTube irratti fi TikTok irratti gaafii baay'ee na gaafatanii jirtu. Isa isiniif deebisa waa'ee rifeensaa, waa'ee kireemii fuulaawwan hedduu na gaafatanii jirtanii amma danda'e isiniifan deebisa jechaadha. Kun keessan immoo rifeensi kennaa waaqayyooti. Qibaatii nuyi dibannu yookiin immoo wantoota nuyi fayyadamnu miti kan rifeensa keenya guddisu kan jettanis jirtanii sirriidha. Bareedina keenya irratti bareedina keenya yookiin immoo kennaa waaqayyoo jira. Akkuma jirutti ta'ee garuu wannuma waaqayyoo nuuf kenne san jechuudha haala gaariidhaan itti fayyadamnu yoo taane yookaan immoo hin kunuunsinu yoo taane kuni kennaa waaqayyoo saniyyuu itti fayyadamne jechaadha. Mitire amma fakkeenyaaf rifeensa keenya waaqayyootu nuuf kenne miti hin dhaannu yoo ta'e, hin filannu yoo ta'e, hin niqannu yoo ta'e, waa ittiin dibannu yoo ta'e hin badu hin bada. እና kanaafuu nuti immoo jechuudha kennaa waaqayyoo nuuf kenne kana kunuunfachuu qabna jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuudhaaf kunuunfachuu qabna. Fuula keenya kunuunfachuu qabna. Waan waaqayyoo nuuf kenne hunduma isaa kunuunfachuu qabna jechuudha. Gaafii keessan gabaabumatti isiniif deebisuudhaan warroonni rifeensi kennaa waaqayyooti waa'ee malee waan adda addaa waan dibannuuf miti jettanii jechaadha. Ani rifeensa konan beeka dursa jechuudha. Dura akkanaan turre. Naaf guddatee jira. Anillee akkuma keessan jechuudha. Wanta nama fayyadu YouTube irra deemee barbaadeen fayyadama dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu hunduma isaatiitu nama fayyadallee osoo hin taane hammi ta'e tokko garuu nama fayyada jechuudha. እና rifeensi keenyaaf ጓደኞonni koo warrin ijoolleen waliin jiraatan hin beeku rifeensa koo. Kanaafuu soobuu hin danda'u. Rifeensi kiyya hagana dheeraan turre jechuudha duraan. Anillee wanta na fayyadu mana keessatti yaalaa itti fayyadamaati naaf guddatee naaf baay'atee naaf dheeratee jira jechaadha. Kana gabaabumatti jechuudha waa tokko amma isinitti himuun barbaada. Maalinni amma mana ani hojjedhu kanatti jechuudha waa mataatti diddibadhee viidiyoo yoon hojjedhe naaf hin eeyyamamu jechuudha. Gaasni galee miti hojjenna kan na hojjechiistu waan argite viidiyoo koo waan ta'eef ammaaf waa itti diddibadhee isinitti argisiisuu hin danda'u. Garuu yeroo dhiyoo keessatti biyyatti nan gala waan ta'eef jechuudha wajjiniin jammara. Okay? Amma rifeensi keenya kun dheerinni isaa hagam akka ta'e hundumti keessanuu hin beektan miti rifeensa keessan. Sana booddee jechuudha wanta adda addaa wajjumaan torbeedhaaf viidiyoo yookiin immoo guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti viidiyoo isiniif hojjechaa anillee isinii wajjin dibachaa jijjiirama isaa chaalenjiidhaan ilaalla jechuudha. Isiniif galee miti. እና amma sanitti garuu wanta gaafii keessan na gaafattan isiniifan deebisa. Inni kaleessa YouTube irratti adarakee gaafii kiyya kana naaf deebisi isheen mucittiin tokko naaf jettee jirti. Hin bubuqqaa naan jettee hin bubuqqaa haphiidha. Yeroon filadhu ni jala caccaba kan naan jettee jechuudha. Kan bubuqqa'uu fi duraanillee viidiyoo isiniif hojjedheen jira YouTube kana irratti jechuudha yeroo baay'ee. Warri dabbasaan keessan bubuqqa'u bishaan sirriitti dhugaa. Hirriba gaarii rafaa nyaata keessan nyaadha. Namni yeroo baay'ee nyaata nyaata yoo ta'e dabbasaan keessan hin bubuqqa'anna yaada qabda yoo ta'e wanti tokko baay'ee kan yaaddu taate waanuma fe'uu haa ta'u yaadni suni kan yaaddu taanaan rifeensi keessa jala bubuqqaa jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu hirriba keetis raftee nyaata keetis aragadhaa nyaattee boqonnaa godhattee kan bubuqqa'u yoo ta'e ammallee waanuma siin jedhu qibaatii seeraan fayyadamii YouTube irratti viidiyoo hedduu hojjedheen jira. Isa san ilaalaa. Qibaatii yeroo dhiqattan jechuudha duraanillee dubbadheen jira ammas irra deebi'ee isinitti hima warra afaan Amaariffaan dhageenyaaf jechuudha. Yeroo dhiqattan battaluma dhiqattan sanitti erga dhiqattanii booddee amma fakkeenyaaf rifeensa koo kaleessa dhiqadhe. Kaleessa dhiqadheen maskii wanta adda addaa nyaata akkuma isin jedhnaaf hin eeyyamu waan ta'eef YouTube irratti garuu ofii kiyyaaf naaf fayyadama isin galee miti. Kanaafuu anqaaquu zayitoonii fi maal maqaan isaa urgoo yookiin immoo roobis jedhamu kana waliin maktanii sadeen kana yoo dibattan yoo avokaadoo yookiin immoo muuzillee qabaattan isa sanillee waliin maktanii yoo dibattan baay'ee gaariidha rifeensa keessan. Erga dibattanii dhiqattanii booddee
akkasumatti hin tursiisnaa yookiin immoo amma goggogutti hin eeginaa jechuudha. Qibaatii jiidhuma sanitti dibadhaatii filadhaa iddoo lama yookiin iddoo sadiitti dhaadhaa jechuudha. Gadi dhaatii fakkeenyaaf amma kaleessa asiif asitti duwwaa bakka lamatti dhaadheen bule ganamaadhaa immoo bakka afuritti dhaadheen jira jechuudha. Isee kan immoo quxurxuriin dhaadhaa jechuudha. Isin galle miti. Kanaafuu rifeensa keessan akkuma dhiqattanii kaatanii goggogaansaa akka goggoguun godhina. Maaliif yeroo filattan isinirraa hin caccaba hin bubuqqaa jechuudha. Erga amma fakkeenyaaf guddisuudhaaf halma tokkoon amma fakkeenyaaf wantuma nuyi fayyadamnu kana qibaatii yookiin wanta adda addaa mataa keenyatti dibannee fayyadamnu kana yeroo tokko dibannee rifeensi keenya hin guddatu. Garuu yeroo filattan qas jettanii suuta jettanii osoo hin bubuqqisiin yoo filattan yeroo hundumaa kan nyaata qopheessuu qabdan dabbasaa keenyaaf. Kanaafuu yeroo dhiqachuu keessaniin duratti waa tokko itti dibattanii dhiqachuu qabdan jechuudha. Inna kana fakkaata. Inna kana immoo sirriitti nutti argisiisi maalidha isanaan jettan jechuudha. Birrii ani Dubaay hin jiraadha. Dirhaamii 30 naan bitee jechuudha. Vaatika garlic vaatika hot oil treatment jedha. Treatmentii erga dhiqattanii kaatanii booddee shampoo erga gootanii booddee jechuudha. Booda irratti daqiiqa 3-4 itti maasaajii gootanii bishaan irraa dhiqattu jechuudha. Sana booddee garuu shampoo itti fayyadamtan. Warra dabbasaan akkasini filamu bakka bitintin akka jedhu godha jechuudha. Gaariidha. Inna kan isin jala caccabe yookiin akka bubuqqaan isin gargaara jedha. Inni kabiraammoo dabbasaan keessaa yeroo hundumaa jiidhas ta'e goggogaa kan isiniin filamu yoo ta'e jechuudha. Kan isiniif filamu yoo ta'e ila kireemii tana xiqqoo tana dubbistanii achirraa bitachuu hin dandeessanii akka salphaatti jechuudha. Very dry or freezy kan isin jalaa ta'uuf jechuudha. Kan dabbasaan keessa isin jalaa mammaramu goggogee isin didu yeroo filattan wanta nashii kana kireemii tana bitattanii jiidhattis goggogaattis dibattanii filachuu hin dandeessan jechaadha. Kan durallee isinitti argisiisee hin jira. Amma ta'e tokko gaaffii keessa isiniif deebisuu jedhee ta'e yaala. Baay'een keessan hin caccaba jettan. Warri isin jalaa caccabu akkuma nama isiniin jedhe dabbasaan akka yoo dabbasaan keenya dabbasaan Afrikaa hin dhaanu yoo ta'e hin caccaba. Kanaafuu jiidhaa isaatti dhaatanii kaatanii erga isinii goggogee bariisaa moo dhaachuu qabdan jechaadha. Warra isin jalaa bubuqqa'u akkuma duratti isinitti bishaan gahaa dhugaa boqonnaa gahaa godhadha. Dabbasaan keenya hin caccabu jechuudha. Inna gaaffii maalii akkanaan hin deebisne hin beeku garuu amma ta'e tokko garuu gaaffii keessaniif deebii isiniif ta'a dheetiin yaada. Hiriyoota keessaniif sheerii godha. Subscribe godha. Dawul milikkii isaan gadi tuqaa maaliif viidiyoon kiyya erga odoon turin akkuma batalumaan akkasiin bira ga'uuf jechaadha. Inni biraammoo jechuudha isan duratti isiniin jedheen irraaffatina. Maaliif amma fakkeenyaaf baay'een keessan biyya arabaa jirtu intarneetii fayyadamuu hin dandeessanii wanta baay'ee asitti argachuu hin dandeenya miti firiidha. Fakkeenyaaf mana nama keessa baay'een keenya kan firiidha waan ta'eef wanta hedduu hanqaquun firiidha firuutiin garaagaraa jira jechuudha. Kanaafuu haala salphaadhaan fayyadamuu hin dandeenya jechuudha mana madaamii keessatti. Kanaafuu ani yeroon biyyatti galu garuu wanta hedduu amma fakkeenya wanta biyya keenya keessatti haala salphaadhaan rifeensaaf argachuu dandeenyu wanta garaagaraa wanta ani yaalee ofii kiyyaaf na fayyade hunduma isiniifan qooda jechuudha. Kanaafuu chaanaalii koo subscribe gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif sheerii gochuun dagatinaa inni biraammoo jechuudha. Waan hundumaa caala yaada keessan naaf kennaa. Komentiin keessan baay'ee na barbaachisa jechuudha. Maaliif tokkoffaa dogongora kiyyarraa hin baradha. Lammaffaa immoo walii keenya wal barsiisna isinii galee miti amma fakkeenyaaf namni tokko komentii irratti ana waan akkana fayyadamee na gargaaree jira naaf ta'ee jira natti tolee jira jettanii hiriyoota keessanii achumatti waliif deebisuullee hin dandeessan jechaadha. Kanaafuu subscribe gochuun dagatinaa komentii barreessaa hiriyoota keessaniif sheerii godha dawul milikiitii isaan tuqaa gadi. Isinii galee miti inna baay'ee isin jaaladha jechuudha. Baay'ee isin jaaladha. Galatooma. Viidiyoo biraatti nama